Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo bakka jirtanii fi haala keessa jirtanitti nageenyii fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa amma lafti nuti itti argamnu biyyoolessa lallabaa godina Shawaa Kibba Lixaa mana lubummaa aanaa Iluu mana kiristiyaanaa ishee baadiyyaa naaddoo Sillaaseetti kan argamu. Egaa guyyaa har'aa eegallee gara Tsooma Tsiggeetti kan seenu. Isumaayyuu immoo zamana Tsiggee yookaan yeroo abaabooti. Yeroo abaaboo baga yeroo abaaboo yookaan zamana Tsiggee jedhamee kan beekamu waggaa waggaan kan yaadatamu kan kana nagaadhaan geessan jechaa. Akkuma beekamu yeroon kun fulbaana 26 gusa guyyaa har'aa irraa eegalee guyyaa 40f yeroo abaaboo jedhamuun beekama. Yeroo kana keessatti samii urjiidhaan kan bareechee lafa immoo abaaboodhaan kan bareechee Waaqayyoo ni raajeffatamaa, ni waaqeffamaa, ni jajama. Akkasumas yeroo gannaa sodaachisaa sana keessa yeroo bakakkaan itti guungumu, yeroo bokkaan nurra dabarsee yeroo abaaboo yeroo ifa kanaan kan nu ga'e Waaqayyoon sirriitti yeroo inni itti jajamu ajaa'ibsiifamudha. Itti dabalees yeroon kun waa'ee mootummaa Waaqayyoo kan itti dhiphannuu fi umuriin keenyaa fi jireenyi keenya biyya lafaa kun akkuma abaaboo kanaa akka harca'u yeroo itti yaadannudha. Abaaboon kan harca'u firii godhachuudhaaf, akkasumas nutis kan jiraannu firii gaarii godhannee malee utuma firii hin godhatin akka hin duune jiraannus duunus ija gaarii godhachuu akka qabnudha. Ammas yaada jijjiirrachuun keessan ija gaarii haa godhatu. Wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 3:8. Itti dabalees yeroo abaaboo kana kan yaadannu ari'atamuu haadha keenya dubroo Maariyaamiif jaallatamaa ilma ishee gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos wajjin ari'atamuu isheedha. Keessumattuu abbaan Giyoorgis Zegaazichaan yookaan Giyoorgis inni Gaazichaan maayileeta Tsigee irratti haadha keenya Maariyaam abaabootti fakkeessee ija yookaan firii immoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos fakkeessee ittiin gaheera. Raajichi Isaayyaas akkuma dubbate abaaboo irraa firiin akkuma argamu abaaboo kan jedhamte haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraas firiin dhugaa, firiin jireenyaa Iyesuus Kiristoos nuuf argamee jedheera. Isaayyaas boqonnaa 11:1. Inni kun haa ta'uuti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos haadha isaa wajjin maaliif ari'ame yookaan maaliif godaane? Inni tokkoffaan kaasaa yookaan beenyaa kaffaluufi. Nama isa jalqabaa Addaamiin seexanni gannata keessaa ari'ee ture waan ta'eef namni inni lammaffaanis Kiristoos ari'amee nama isa duraa gara gannataatti yookaan gara iddoo isaa isa duraa sanatti deebisuudhaaf ari'ameera. Addaam yeroo gannataa ari'ame beela'eera, dheeboteera. Hewaan malees namni kan biraan isa wajjin hin turre. Kiristoos akkasuma ari'atamuu kana keessa beela'eera, dheeboteera. Maariyaamii malees namni kan biraan gonkumaayyuu isa faanas isa waliinis hin turre. Inni lammaffaan Maariyaam ari'atamuun wareegamtootaa eebbisuuf yookaan wareegamtoonni isa isaan ari'aman sana eebbisuudhaaf. Wareegamummaan billaadhaan qalamuu, reebamuu qofa miti waan ta'eef dhiisanii deemuunis wareegamummaa akka ta'e barsiisuudhaaf gooftaan keenya otoo humna waaqummaa qabuu dhiisee yookaan ari'ameera. Iddoo tokko gara bakka tokkootti yeroon isin ari'atan dhiisaa deemaa, bakka tokko yeroo isin ari'atan gara iddoo kan biraatti deemaa jedhamee akkuma barreeffame Wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 10:23. Inni sadaffaan raajiin dubbatamee ture raawwii akka argatuuf Kiristoos duumessaan gara biyya Gibxiitti akka deemu raajiin raajotaan dubbatamaa tureera. Ilma koo biyya Gibxiitii nan waame akkuma jedhu Isaayyaas boqonnaa 19:1. Egaa beektonni mana kiristiyaanaa guyyaa gaafa 26 yookaan fulbaana 26 irraa eegalanii
ari'atamuu gooftaa keenyaa fi haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam haadha isaa maayileetiidhaan lallabaa qiddaaseedhaan ni yaadatu jechuudha. Kanaaf baga geessan soomiin yeroo abaaboo kun kan nageenyaa, kan jaalalaa, kan fayyaa isiniif haa ta'uu isiniin jedha. Waldaan duuka bu'ootaa damee aanaa iluu ammallee barri kun bara nagaa, bara quufaaf gabbinaa, isumaayyuu immoo bara jaalalaaf nageenyaa, bara tajaajilaa akkasumas bagaa bara 2017 bara abaaboo geessanii isiniin jedha. Waldaan duuka bu'ootaa damee aanaa iluu.